isaan of galcha rabbi nagaan oolche nagaan nu haa bulchu biyya nagaan nu haa bulchu dirree nagaan nu haa bulchu daagii sababii gar nu haa bulchu hamaan gar nu haa bulchu tolaan nu haa bulchu hin kadhannaa oo'ee jedhee rabbi nu haa dhaga'u waaqni nu haa dhaga'u waaqni nu haa dhaga'u waaqni daalota odee damee nu haa dhaga'u hirar kormaa nu haa dhaga'u waaqni barcuma shananii nu haa dhaga'u waaqni alangee shananii nu haa dhaga'u egaa hin kadhannaa rabbi akkasumatti akka muka kana guddise kana guddaa nu haa godhu biyya keenya guddaa nu haa godhu biyya keenya nu haa misoomsu misoomsi keenya haa guddatu hamaan keenya haa badu hamaa achi gaffaa deemu kana nurraa haa cabsu gamatti nurraa haa cabsu hamattuu nurraa haa qabu mootummaan keenya mootummaa cimaa ta'e haa bulu mootummaa misoomaa ta'e haa bulu mootummaa diina injifatu haa ta'u gadaan roobaa gabbina. Nane bisano falcha, nane bisano falcha. Wag nagano olche nagano abulcha, wag nagano olche nagano abulcha. Amtu ammattu nurra qabu. Biya keenya biya nagano agodu. Jolle tanalle jolle guddattu nu atau. Jolle biya bartu atatu. Jolle ada kana bartu atatu. Ada gada shanan kana bartu atau. Ada gada shanan kana rabbi nu abulchu. Nu abulchu. Kino oromo jechaan oda jechaan oromo jechaadha. Oda jechaan oromo jechaadha. Kan manu gada keenya seera keenya rabbi kalmatti nu haa bulchu rabbi kalmatti nu haa bulchu biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu mootummaa algaarra nu haa bulchu diina nutti dhufe kana waaqni odaa shananii waaqni gadaa shananii nurraa haa cabsu nurraa haa cabsu nurraa haa cabsu humna nu haa ta'u inni haa duulu inni haa duulu gadaa shananii haa duulu gadaa shananii haa duulu gadaan qofaa gabbina gabbisi waaq salaam. Kam jirtu ijoollee? Nagaa keessanii? Hundumti keessan nagaa jirtu? Ijoolleen mana keessan teessanii karaa foddaa OBN kaameetiin nu daawwachaa jirtanis nageenyi keenya kan kabajaaf kan jaalalaa bakka isin jirtanitti hunduma keessan qaqqabu isiniin jecha guyyaa har'aa immoo qophii kana beektuu keenyaan qophii addaatii tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra ijoollee. Amma bakki nuyi itti argamnu kun maal jedhama ijoollee? Muki kun muka maalii jedhama? Odaa nabee. Odaan kan eenyuuti? Ka Oromoo. Egaa ijoollee waa'ee odaan Oromoo bukkeetti muka jaallatamaa fi kabajamaa akkasumas immoo mallattoo ibsituu Oromummaati. Oromoon kabajaa inni odaaf qabu baay'ee olaanaadha. Akka seera Oromootti Oromoon kan inni ittiin yaa'iidhaa fi seera jalatti tumataa ture odaa shantu jira. Isaanis odaa bisil, odaa bulluq, odaa roobaa, odaa nabee fi odaa bultum jedhamanii waamamu. Odaan kunneen sigaa ijoollee godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti argamuudhaan akkasumas immoo Oromiyaadhaan ala bakka Oromoon jiru maratti odaan ni argama. Odaan waa'ee odaa maal beektu laata ijoollee? Guyyaa har'aagaa abbaa gadaa akkasumas immoo maanguddoodhaa wajjin odaa nabee jalatti argamuudhaan haala guddina muka odaa fi seenaa muka odaaf kabajaa uummanni Oromoo muka odaatiif qabu tokko tokkoon kan isinitti nu ta'a. Ijoollee isinis haayataan maanguddoo dhaggeeffadhaa. Waa'ee odaa sirriitti barachuu qabdu isin yoonnaa barattan ijoolleen mana jiranis isin ilaalanii hordofu waan ta'eedhaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Ijoollee nagaa jirtu bakkeen argamnu kun maal jedhama? Odaa nabee bakkam jedha? Ganda maalii keessa jira? Gandi keessa maal jedhama? Ganda kattaa daalotaa jedhama ishee ganda kattaa daalotaa jedhama. Ganda kattaa daalotaa jedhama. Duukan birraa fageenyi ishiidhaa hammam beektu? Kiiloomeetira 8 fagaatti. Akkan irraa affannee yaadadhaa. Kiiloomeetira 8 fagaatti jechuudha. Ifa miti? Akkan irraa affanne gara fuulduraa isinillee gara fuulduraa odaa kana guddistanii seenaa itti galmeessuudhaaf abboonni keechan yoo isin bakkana buusanii darban isin immoo odaa kana kunuunsitanii odaan kun bara dheeraa akka jiraatu namni aadaasaa jalatti akka ibsu maal gootuuf kunuunsa gootuuf moti kunuunsa goonaaf jedha kunuunsa gootuuf miti nullee isinillee walumaan taane kunuunsa goonaa jechuudha.
Amma odaan kun maal jedhama? Odaa nabee jedhama. Odaa jechuun maal jechuudha? Beektu? Odaa jechuun bakka waaqni hariiroosaa nama wajjin itti maal godheedha? Itti haaromseedha. Itti haaromseedha. Odaan kun bara dheeraa kan lakkoofsiseedha. Egaa sirna gadaa odaa jalatti taasifamuu erga jammaree waggaa amma ta'ee beektu? Beektu? Isin barsiisan akka yaadattan waggaa 1100 kan lakkoofsisee jechuudha. Yookaan immoo gadaa 225 kan dabarsee jechuudha. Gadaa jechuun kan waggaa 8 dabarsinuu jechuudha. Odaa jechuun jalatti buna danfisuu, jalatti hin kadhatuu, eenyu kan jalatti kadhatu, jalatti buna danfisu? Eenyu? Oromoo. Oromoon odaadhaan bula. Hin beektu miti? Odaa jechuun muka guddaa. Oromoon jalatti kan buna danfisu, Oromoon jalatti kan waaqa kadhatu, Oromoon kan jalatti seera tumu, Oromoon jala taa'ee kan itti wal araarsu, kan jala taa'ee waaqa kadhatee waaqni isaaf dhagee waaqan wal arguu jechuudha. Oromoon odaadhaan bulaa jechuudha. Odaa kana waaqni uumeeti. Oromoon immoo akka odaa kanaan bulu Waaqayyo taasisee jechuudha. Ifaa miti? Hin irraanfatin alaal gara fuulduraa amma ayyaana gurguddootu jira fuuldura kana keenya ayyaana baay'eetu jira keechaawu ayyaana masqalaatiin ayyaana irreechatiin wal qabatee Oromoon odaa jalatti maal godha? Odaa jalatti hin kadhataa jalatti irreeffataa Waaqayyo immoo maal isaaf godha? Isaaf dhagaa jechuudha ijoollee. Kana sirriitti beekuu qabdanii isinillee immoo mana barumsaa waggaa dhaqxan hiriyoota keechaniif waan kana dabarsuu qabdanii jechuudha. Boru aadaa kana guddisuudhaaf aadaa kana lalisuudhaaf akka lali'eetoo fuulduratti deemu kana bartanii sirriitti akka sammuutti fudhattanii kan jedhu yaada qabna. Egaa kanatti aansee mee odaan kun asitti argamaa jenne amma mooraa kana keessatti odaa meeqatu jira? 5. Durattuu hin lakkooftammoo akkamitti? 5tu jira miti? Laal odaa kana muka isaa hin cabsanii baala isaatillee irraan kutanii yoo goggogallee qoraan jettanii warra keechanii fuutanii galtanii hin galan hin beektan jechuudha aadaa. Odaan kun yoo guddate kan biqilullee waggaa jiraate asumatti guddistanii kotokottanii hongeen illee akkas bal'atee kan deemu waggaate bishaan obaastanii hin guddistu malee Oromoon immoo muka hin muru hin beektu miti? Muka hin guddisa malee muka hin mura? Muka hin muru. Kanaafuu muka guddistanii odaa malee muka jirullee ammallee kan dhaabbataa jiru mootummaan illee kan dhaabu hin jiraa miti? Mana manatti warri keechan illee hin dhaabaa miti? Hin guddisan malee muka hin muran miti? Eeyyeen. Akkasuma laal warri keechan mooraa keessatti muka dhaabee akkuma guddisu san isinillee taphaaf yoo gadi baatan odaa kana jalallee waggaa dhuftan muka odaa kana maal gootu? Hin murtuu? Hin murtan. Goobas hin murtanii hin guddistuu baalas hin kuttanii namni illee waggaa muru namni illee waggaa kutu waggaa agartan dhiisadha. Inni kun aadaan Oromoo jalatti kan ittiin calanqifamuudha. Aadaan Oromoo jalatti kan seera tumatuudha. Oromoon yoo wal lole jala taa'ee kan itti araaramuudha. Oromoon jalatti kan waaqa kadhatuudha. Kan seerri jalatti tumamuudha jettaniit gorsa laattuuf. Ishi? Kan hin irraanfatanii sammuutti qabadhaatoo. Egaa yoo kana jennu aduu masqalaa yookaan immoo aduu irreechaa fagoollee hoduu eebuu baattanii odaa kana jala dhuftanii sirba adda addaa hin sirbitu? Maal fa'aa jettanii sirbitu mee yoo yaadattan? Yoo yaadattan maal fa'aa jettu? Egaa sirna gadaa keessatti odaani jaarraa 12ffaatii kaasee aga jaarraa 19 walakkaatitti
Oromoon ittiin maal jechaa ture? Jalatti maal gochaa ture? Sirna gadaa ittiin gaggeessaa turedha. Sirna gadaa keessatti maal qaba Odaan? Bakka guddaa qaba. Sirna gadaa keessatti Odaan kabaja qaba. Sirna gadaa keessatti Odaan waan guddaadha. Namni jalatti araarama. Namni jalatti Waaqayyo kadhata. Waaqayyo immoo namaaf araarama. Kana fa'aa hin bartu miti? Hin beektu miti? Eeyyeen. Kanaafuu Odaa kana kunuunsuu qabdanii. Isinillee immoo akkuma kana kunuunsitanii dabarsitanii dhaloota dhufuuf maal godhuu qabdu? Maal godhuu qabdu? Dhaloota dhufuuf dabarsuu qabdan. Ishi? Akkuma kana dhaloota dhufuuf dabarsuu qabdanii Odaan egaa kana fakkaata. Ijoollee jirtu akkam jirtu amma eessa jirra? Odaa Nabee daalota Odaa Nabee jala jirra. Daalan Odaa Nabee egaa kuni gadaa shanan as dhufee as jalatti ol ga'a. Odaa jechaan uummata Oromooti hayyuudha. Hayyuudha jalatti argamna. Foollee jalatti baana. Ulmaa jalatti baana. Gadaan shanan foollee as jala ta'anii seera tumatan ijoollee ta'u. Asara jala ta'anii waggaa 8 foollee gadaa tumatanii gadaa shananuu as bulaa as oolaa asii ka'ee immoo eessa deemaa handoodee tumaa deema. Handoodee tumaa deemuu seenaa guddaa qaba Odaan kun. Waggaa baay'eedha Oromoon dhumamne Odaan hoo dhumamu. Odaa jechaa Oromoo jechaadha. Oromoo jechaa nu jechaadha. Kanaafuu saba Oromoo hundaafuu hangafa Odaan. Odaan hangafa biyyaa. Akka alamiitti hangafa ilmaan Oromooti. Odaa kana jalatti foollee waraabbatanii waggaa 8 asii deemanii farda yaabbatanii galma seenanii dhageechaadhaan amma gadaa qabu kana an bulchu abbaa gadaa amma atuu bulchaa abbaan gadaa amma qabate kuni hoo bulchuu akkan bulcheetti bulchitaa jedhee asii fardaan garmaamee galma isaa seena shooftuu galma isaa seena. Galma guddaa qabanii galma 5 qaba gadaan shananuu asii bu'ee galma isaa seenee aadatee akkan bulcheettan bulcha biyya bulchitaa eennan bulcha biyya bulchitaa eennan bulcha biyya bulchitaa een jedhee alangee okaasee shallalee fokkoree seena fardaan asii ka'ee kanatti biyya bulcha. Amma waggaa 8 amma ka gadaan beelbaati amma gadaa 8 bulchaan jiru gadaa beelbaati. Gadaan beelbaan kun amma waggaa 8 isaa ofite immoo gadaa bichilleetu irraa fudhata. Gadaan bichillee kiloo galmisaa asuma keechara Odaan sunan bichilleetu Odaan gama laallu kun. Kanaafuu akkan bulchitaa jedheetu bichilleen irraa fudhata. Gadaan maqabate kanarraa kanatti biyya bulchaa namni taraa taraan biyya bulchaa amma waggaa 8 kana sirriitti akka qabatanii daalota Odaa Nabee jedhama bakkeen kuni. Xintii akaakilee abaabileen keenya dura seerri foollee hootumamu bunee hadeemtu seera hootumtu gadaa kana jala teechee Odaa kana jala teechee seera tumte. Gadaa shananifuu seera sitti tumte. Gadaan akka manaa ba'e 8 calqaba 8 gadaan. Gadaa 8 eessa deemtoo jedhuun kaaniin karaan deemadha. Kaaniin eessa deemtoo jedhuun mandala labeedha. Kaaniin eessa deemtu jedhu hoo jedhumoo mandara labeedha. Karaan deemeedha. Namni liqeedha. Gadaa 3 kanatti jala haftee gadaa 5 taate. Gadaa 8 sanullee itti guutuudha waraabachaa jiran amma. Beelbaan amma gadaan beelbaa hunda hammate. Hunda hammate gadaan beelbaa. Abbaa foollee gadaan ta'utu jira as keessa. Micoon tullee haadha sinqee ta'uu hin dandeechi. Tuunis ta'uu hin dandeechi. Micoon tuunis haadha sinqee ta'uu hin danda'a. Shamarran ijoollee xinnoon as jiran kun. Kanaafuu seenaa kan akka sirriitti waraabbattanifan sinitti ijoollee tooyi. Irreechi gahee jira. Irreechi sirriitti immoo isa akkataa biyyaa hunduu qe'eetti chiibboo irfatee horaar sadi bu'ee irreeffatee finfinnee ba'ee yoo irreeffatee bakka waaqni qabbana nuu fida hundaafuu biyya keenya nagaa naa godhuun jedha. Ijoollee waa'ee Odaa waan baay'ee barataniitu miti? Abbaan gadaa fi maanguddoon akka isaanii waa'ee Odaa waan baay'ee isinitti himaniiru. Waa'ee Odaa waan baay'ee akkasiin baratan abdii gaarii qaba. Ijoollee hiriyoota keessanii warra waa'ee Odaa hin barannettis immoo akkasin himtan abdiin qaba. Sirriidha miti? Hiriyoota keessan warra waa'ee Odaa hin barretti himtu.
Eeyyaa ijoollee qophii kana beektu keenya guyyaa har'aatiin odaa nabee jalatti argamuudhaan maalummaa odaan Oromoo bukkeetti bakka Oromoon itti taa'ee waaqasaa kadhatuu fi akkasumas immoo namoota walitti bu'an walitti araarsu akka ta'e odaa jechuun mallattoo nageenyaa mallattoo tokkummaa Oromoo fi odaan kabajaa Oromoo isa guddaa akka ta'e waan hedduu barattaniitu. Oromoon egaa uffata aadaa isaa irratti alaabaa ibsituu eenyummaa isaa ta'e irratti odaanii godhatamti ijoollee. Kanaaf odaa jechuun kabaja Oromoo akka ta'ee fi waan baay'ee akkasiin barattan abdii gaariin qaba. Qophii kana beektu keenya guyyaa har'aa asumarratti xumurra. Torbeen keessan torban gaarii isiniif haa ta'u nagaatti naaf tura.